Kaduba san ergi kaduba ergi. Yalla farso dadafne dhukkuba jira. Dadaf. Kaduba ergi. Istayli sarin kanat inda qoyad. Suni mudi ammati yalla dadaf rabbi ergi. Dadaf ya farsa. Wallahi istayli suni tola ila rabbi kan waan takku. Amale kalaim be ani ana malu. Dagay gide garsifte. Beta akamale taate akka nama kaawani gajjitte ko fanar gisif. Fuula lelu kalaman jiddu nasbafte. Na ergi rabbi yadi hindi takanda jala kana ya farsa ergi dhukkuba jira wallahi be keessa jira. Dagay wallahi Samira fuula kana lu kalaman jiddu nasbafte. Fuula kana lu kalaman jiddu nasbafte beteen kun marti wanni hundi bade jira. Tik odo akkasi argatani wal. Ustaz Boniya gi wal gono. Eshi. Achi lu kalaman jiddu nafaan mudata yere afaan illee mudata bar. Ni jitte jilfa lamaan qabattee daasiin salaatu jirti sa ittiin da'uuf dagatte na fakkaate miskiina. Man ergita mon ergita. Fiirga wallahi fiirga ta'u. Deemuma gurraatti. Magala wallahi magala daabboon isiin bareeddi gurraatti akkasii cina. Yaani akkuma fuulaa kana jechuudha akkuma fuulaa kana jechuudha. Akkanuma wallahi akkanuma jirti daabboon isii akkanuma marti bareedaadha. Inni bareeddi garuu maal beeta istaayilii isiittu istaayilii badaan. Eessarraa jalqabdi beeta jalqaba. Dhungorraa jalqabdee harmatti tartee harmarraatti gurmaa ijaa baaftee huccuu gurraa tokko deebitee. Wanti affaasaa fakkaatu takka qabde immoo. Tabirri keessa kaatta itti faantii sun. Faantiin affaasaa qabdi gooyimee laalaaf. Affaasaa qabdu takka gooyimee faantii sun. Wallahi faantii. Miskiintitti wallahi faantii affaasaa qabdu takka qabdi. Gooyimee sitti agarsiisa isinitti agarsiisa qooyaa gaayis. Faantii san isinitti agarsiisa qooya. Isiilleen soora kana jaalatti galchiti bara. Ya Rabbi akkana na godhe. Soora miskiin ergatee as jala taa'uun qabu soorishaan. Soorishaa. Dhaggeeffadhu abartu wallahi billa mucattiin ofii daabboon hin bareeddisamu dhaggeeffadha umaan jettu beeta. Annatti nimna arguu barbaada anee maayas maamanu arguu fedha. Abarsaa deem erge boo. Daalakkin daabboon si amma dhaggeeffadhu. Abartu tokkittiin jedhama tokkittiin jedhama dhaggeeffadha. Namni dhibba jaha kun namni arguu feetan fooloo na godha kootta namni arguu feetan jechuudha isinii erga hundi keessa. Fooloo isatti adiin Keetan ergaa jalla barto gaayis hundi keessan dafaa namni arguu feetan. Keetan ergaa wallahi hundi keessan ijara bas keessan namoota dafaa fooloo ergaa. Isin ergu bakka hunda. Yalla farsa bakka amma isin jesain farsa bakka amma isin jesain ergi yalla farsa. Ama nagay tiku Samira bakka takkan naqu. Yoo ergu feeti si ergaa rakkoo miti. Eda'uu maqaa duraa balleessa daddabaati keessan isinii ergaa hay dafaa hundi keessan. Anammoo maaltu na ajaa'ibe beeta maaltu na ajaa'ibe sanii miti wanni na ajaa'ibe. Istaayilii kanaan kennachuun ka jiru istaayilii kanaan akka namni agarsiisuu ka jiru. Hindi si erga yoo na ergame lubbuu si erga hindi yaadi yaambifti. Ene likisishaaloo na ergame. Wallahi daabboon isii rabbii kee kadhe daabboo bataam murti daabboon wallahi ni qabdi daabboo akkasii fidaa isinillee warri waa agarsiiftan kun warri daabboo agarsiiftan akka booniyee sanitti gisee kanitan ofiillee nu isin kadhatuu dadhabne akkuma booniyee sanitti. Irraa baranna ergi rabbii jedhi naa ergi rabbii jedhi soorishaaf feesbuuka kan kennee kubar. Mafarso. Karena menjadi harga baru karena menjadi share dulu. Facebook ini kiam dia arti ada umat itu kau pun ini banyak. Me kau yang mau malala, nambasin mau malale dufa. Abdi arsiate. Profile mana ni? Ragal kami orang dire masa. Pada jawab udah jalan tanam ni agak hindi Samira udah jalan tunjuk asbi Allah wali mana. Kau mana profile mana ni seorang nanti. Kau sakit sambica ke sana kau orang sini gancalatan selfie suka. Ini ada cacai nak. Dem naik di Facebook kian berita tuju. Master. Toko malah jadi berita apa tu ergram. Apa so? Kalau tu dah. Waye. Akam durtu nagaa keessanii. Jirta mangisti akam. Durtu akam durtu nagaa keessanii. Maa dhufta ajandaa xiqqaa tokko arganne maa dhufte tab. Ajandaa karaa madiimaan argeetti goree akkan itti goruun tina godhe maanni beektaa?
Warrina ergi jedhanu kuni kan keessan banaati gad jedha laala maalutti fuutu kan namaatti haraama kan namaan laalina kan keessanuma laala. Sooraan nama hundi deemu. Afarso. Wayii. Aannan deema karaan darbaa jiraani. Rabbiin sodaadha. Asumatti kolfaa taphadhaa malee aybii nama hin daddabarsinaa mucaan kun obboleettii keessanii tarii qatteetaa yookiin immoo daayirektii kallattiin obboleettii ta'uu baattus amleensi yeroo tuqamu tarii kara biraatti miidhaa biraa keessa illee gadi dandeessi. Maastar jette kanani. Anamma fakkeenyaaf maastara nama fakkeenyaaf maaliin ni beektaa? Anamma isii kana qofaame daabboo miliyoona ijoollee maasirra beeynu namoo hedduu jira garuu isiin kun badii guddaa dalayti maali jennaan ustaas kanarra shamara tana naa wayya jette. Igalee lammaffaa deebitee inniyyuu hanga amantaa ta'e tanaanuu waliin bu'u hanga nama keenyaa waliin bu'u hunda ga'e karaa warra boonii karaan jannataa shamarran shawaati jedhee lammaffaas deebi'ee immoo bagaan musliiman fuudhin jedhe bagaan amantaa musliimaa keessa kan dhalatteen fuudhinii jedhe sadaffaa deebi'ee isii malee addunyaa kanarraa dhalaanatti fakkaattu jedhe waa meeqa jedhe jechuu har'a isiin isaa akkas dheefsan hunda gattee isa akkas dhee lubbuu fi aarsaa godheefsan hunda gattee isa kanarra dhalaa tana naa wayyattee filatte. Intala dubartii naa wayya. Intala dubartii tana ani guyyuma san intalli tun qubaan gorogoromti moo maaliin jedhe naa yaade bakka mucayyoon tun qubaan gorogoromti moo jedhe. Afarso itti fufaa wantan siin jedhu maanni ajandaa keessan jijjiiruun barbaadu garuu maanni hin daddabarsinaa ishee amaanaa warra jala jirtanu lamin ilmoo keessan maasara bari amma laali wanni ta'e beekta. Ati dabarsite an dabarse yoo takka eega gabbaa'e amma kiyya san hin beekta gaafa duraa hojjetu dide urgommani na abaare. Dalaguma dide tasum. Kan isii arge galgala gizee kan isii arge. Amma mana cufan gizee sadi seenee warri ollaa maal naan jedhe amma matti fayyadamuu barbaadna naan jedhe. Dirree ergi deemu feesbuuka kiyyaan. Na cufani beektaa maastar amma. Hishidara wallahi. Aboo callisaa afaanii ni akki maastaritti waa himu jirre abboo warruma miyuutiin qabatanii. Ayyaa dubbii. Maastar laali. Warri ollaa koo maal naan jedhe beektaa? Amma matti fayyadamuu barbaadna farsa amma amman baniini naan jedhan hayyeen jedheen. Xiqqoo yoon jedhu yoon isii ilaale hojjette bineentiin edaan turte. Abaarii ijoollee abaarii warra asirraa waa abaartu kan agarte saniituu na abaarii hojjetu dinnaan gizee ta'isiisan agarte. Amma waadaan si gala waa tokkoon. Waadaan si galaan. Kanuma akkasii kana tarii kan keessi qabeenyi kee kun abaaramteetti uummata kana biratti akkasiin erga kana argite erga kaati akka kana waliin si barbaada. Zeeroodhuma zeeroo kana mallee nuufamne wayii si barbaada kara kanaan yaadaatiin gala ammas kanaan akka obboleessa tokkootti yaa'u na beektagaa hin dabarsinaa hin jedhe hin dabarsinaa keessumaa immoo shamarran immoo ergi jedhaa jirtu jechuudha kan keessi nama bira jira waan ta'eef. Nama takkaa ergi amma. Daddabarsinaa ishii nagaan naa turee afarsoo choo. Mangistii kiyya choo.